tokko moodeen gaddaa yeroo dhiyoo asitti ixii sammuutiin utuu ati qabamtee waldaa araaraa dhattee fayyitee achumarra deebituun si arga naan jedhe tokko moodeen gadda. Waldaa araaraa dhattee ixii sammuutiin qabamtee ixii wayi sammuu kee keessi biqilee utuu ati baay'ee rakkattuu tacanaannaqxuun si argaa waldaa araaraa dhatteetu deebitee gooftaa galateeffattaa naan jedhe maal ammamee gammachuu barbaada ilmi namaa boqonnaa barbaada ilmi namaa aragalfii barbaada tasgabbii barbaada ilmi namaa kuni nagaa sammuu barbaada garuu hin argatu. Hello nagaa barbaaddu boqonnaa barbaaddu aragalfii barbaaddu duniyaa fakkiratti milka barbaaddu wallahi isinittan himaa iccitiin nagaa iccitiin milkaa'inaa iccitiin boqonnaa iccitiin aragalfii iccitiin gammachuu islaamummaadha. Gaafa islaama taatanii cinqii hedduutu sammuu kana keessaa dhooyba gadhiifattu waan baay'ee. Gaafa islaama taatanii bakka rabbi tokkicha gabbartu kana gabbaree kana yoonniisee akka amantaa yaaddoon hin jiru abbaati. Gaafa islaama taatanii ergamaan bakka ergamaatti kabajama rabbi bakka rabbiitti kabajama namni bakka namaatti kabajama hundumtuu iddoo isaa argata qabata. Gaafa musliima taatanii kan gar jedhamuufi malu kan sagadamuufi malu rabbi tokkicha qofaadha. Nama gabbartee jiraattu rabbiin gabbartee jiraattu boo Allah 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 Allah. Namni nama gabbaraa jiraatu islaamummaa keessatti wallahi namni nama gabbaraan jiraatu nama gajjichaa nama gugguufaan jiraatu rabbi qofaaf gajjichaa rabbi qofaaf gugguufaa rabbi qofaaf masakamee jiraata malee namaaf gajjichaa jiraachuun hin jiru islaamummaa keessa. Hello mataa ol qabatte jiraachuu barbaadde yoo taate rabbi qofaaf gajjettee ol jechuu barbaadde yoo taate wallahi wara rabbiif gajjedhan rabbi ol qaba baazee wara rabbiif gajjedhan rabbi ol qaba baazee. ስለዚህ ወዳጄ ወገኔ ኑ ወደ እስልምና ኑ ወደ ብርሃን ኑ ወደ ህይወት ኑ ወደ ደስታ ኑ ወደ ረሃ ኑ ወደ ህይወት። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ሰላም ይፈልጋል እረፍት ይፈልጋል ደስታ ይፈልጋል ስኬት ይፈልጋል ባት አይገኝም ያለ እስልምና የሚገኝ ደስታ የሚገኝ እረፍት የለም። ነምኒ እስላሙማን ቀምኔ ቤኬ ቀበኘ ሳትን ጅራቱ ነምኒ እስላሙማን ቀምኔ ቤኬ ደላሳ ወጅን ጅራቱ namni islaamummaan qabne yaadamnaasaa wajjin jiraachuu rakkata. Namni islaamummaan qabne akkaataatti taa'uu akkaataatti dhaabatu akkaataatti dubbatu akkaataatti dhugu akkaataatti nyaatu hin beeku. Gaafa islaama taate garuu maaliif akka dhuddu maaliif akka nyaattu maaliif akka teessu akkamitti akka teessu Allah 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 Allahu akbar maali jogun ajib malkun maamatu ma janda darka balle isa ko bo vocal de kasi disika malkun so sirbi keessa jiru sirna keessa jira sirnatu keessa jira amma namoonni tokko maal godhu nyaata dhiyeeffatanii ka'an irraa sirbu. Allah Allah ya rabbi wa makiza na basti nyaata yaru ka'anii irraa sirbu ka'aniitu irraa caba
Ebboona naasaana dhiisi kaa heddisu. Irraa sirbu sirni nyaataa waan jedhamu hin jiru. Kanaaf islaamummaa keessaa sirba miti. Sirna jira, sirna dubbii jira, sirna nyaataa jira, sirna jireenyaa jira, sirna deemsaa jira, sirna taa'umsaa jira, sirna namummaa jira, sirna kadhataa jira. Waan hundi sirna qaba. Waan hundi sirna qaba. Rabbi addunyaa sirbaa keessa addunyaa sirnaatti si haa fidu. Wallaahi obboleessa koo inshaallah namni hundumtuu amma laafee jira gaafan jedhu akka durii islaamummaa arrabsuu maal jechuu dhiiseera. Maal jalqabeere gaafachuu jalqabeera amma namoonni baay'een dhuftanii jirtan kana bakka Rabbi isin haa laaffisu. Rabbi waan ofii jaallatuun isin haa jaallatu. Isinin jechuun barbaada. Kabaja argadhaa ulfaadhaa jazaakumullahu khairan. Isin jaallannaa isin kabajnaa. Sagaleen koo isin bira gahaa jiraa laata? Sagaleen koo isin bira jiraa? Isa kanaaf akkasii islaamummaa wajjin ifa. Islaamummaa wajjin ifa. Deemsi ifa. Jireenyi ifa. Waan hundi ifa'ee wallaahi. Naasa kanaafi akkasitti yaadaa akkasittiin networkiin naqabee jira maaliif isa? Networkiin naqabee jira maaliif? Sagaleen kun dhaga'amaa? Sagaleen koo jira? Sagaleen koo baay'ee naqabaa jira maaliif isa? Haay. Networkii koodhaayi. La. Qaba. Mani. Maaltu ta'aa jira? Mana licaa wayina godhe wayi. Licaa wayina godhe yoo. Kanas. Baba kanas. Maanuudha maaltuna maal koofiyyaa maal itti godhee gurbaan kun? Akkasii malee. Maal kunis? Maallaqni maal waan goone abdii maallaqni waa hedduu. Dhugaa maallaqni maal waan goone. Waranya. Ya nama Islamummaa qabmasee. Ya nama Islamummaa argee beeku. Rabbuun siyaa fidu wallaahi. Rabbuun Islaamummaa isiniif haa kennu. Eessa dhugaa? Singeenye deebitu. Otuun deebi'een gammaddaa qaaliko.
My network. Okay. Fayyisha otuun deebi'ee sitti tola. Otuun deebi'een gammaddaa. Mee komitii jalatti barnaa barreessaa mee. Komitii jalatti naa barreessaa mee. Waa'ee koo maal isiniin jedha laata Waaqayyo. Komitii jalatti naa barreessaa mee. Tokko dheengaddaa yeroo dhiyootti du'ee deebi'aa naan jedha Waaqayyo jedheetu ji'a tokko qofa eegaa jedhee anarra ji'a shanaffaa meeqaffaan jiraachaa jira alhamdulillah. Ji'a tokko qofa eegaa jedhee ture ani jira homaan taanichi barbaadeeni mee maal isiniin jedhame mee maal isiniin komitii jalatti naa barreessaa dhugaa rabbi komitii jalatti naa barreessaa ka mee maal dhageessan waldaa keessanitti maal isiniin jedhaa turame barreessame xaafu maal networkiin connection Allahu Akbar namichi salaamummaadhaan nama hin deebi'u abadan hin deebi'u. Dimitsee sommaal indee deebi'ee lakki dhugaa rabbi meenatti mee iddoo dhageessanitti Waaqayyo maa eekoo maal jechaa ture amma tokko moodeen gaddaa yeroo dhiyoo asitti ixii sammuutiin utuu ati qabamtee waldaa araaraa dhattee fayyitee achumarra deebituun si arga naan jedhe tokko dheen gadda. Waldaa araaraa dhattee ixii sammuutiin qabamtee ixii wayi sammuu kee keessi biqilee utuu ati baay'ee rakkattuu tacanaannaqxuun si argaa waldaa araaraa dhatteetu deebitee gooftaa galateeffattaa naan jedhe maal ammamee mee isin birattoo maal jedhame mee dhugaa naa barreessaa komentii jalatti naa barreessaa komentii jalatti isin biratti maal jedhe baaba egon hin jiruu hunduu taka dhugaa maal jedhe isin biratti natti maa kolfa soba golfitaa Waaqayyo hin dubbatu moo dubbata dheegan Waaqayyo karaadha amma moo Waaqayyo karaa ta'e sammuun si galabbaxame garuu ayyaa bareedina amantii islaamaa wallaahi rabbi keenya nu badhaasee ni'ima tortoraa jedhee indee hanga duutee turte bee waan Yesuus jedhee jira garuu natti maa kan naa barreessi maal jedhame ayyaa ummata kana abbaa gara wayye namni garaa hin qabdu namni garaa hin qabne sodaattuu jedhama baasii abalu garaa hin qabu jechuun sodaattuu jechuudha akka biyya keenyaatti
sodaattu jechuudha. Akka biyya keenyaatti akka aadaa keenyaatti namni garaa hin qabne namni tokko garaa hin qabu taanaan sodaattuudha jechuudha. Kanaaf iyyuu abbaa garaa jechuun yenee jigna jechuudha. Jigna onnee qabda garaa qabda kutataadha jechuudha. Innaa yeroo tokko tokko nu arrabsuutti nu eebbistu jechuu barbaadeenii akkasi kabajama hamtuun sin argiin itti golfi naa jiraadhu qaalii kiyya. Dhaloota bu'aniif ittan kolfa sila dhiisi abboo abduu koomentiin dhufe lakki haala koomentii yoo dubbisuun dhufe noo yeroo tokko tokko koomentii ilaaluun gaara mee akka kootti mee akka gootu dhiisin dubbatiin hime akkuma jirtutti jiraadhu ameen jedhuulee kana jiraadhu abdii dubbisi jedhiin dubbisi namni dubbisu addunyaan kuffisu itti baabaan kottu jedhime dubbisi namni dubbisu addunyaan kuffisu ol ba'i kottu namni dubbisu namni dubbisu addunyaan kuffisu biyyan kuffisu miti akkasi yaasira ol ba'i dubbisi namni dubbisu biyyan kuffisu jedhime dubbisi namni dubbisu biyyan kuffisu akkasi meemee warri gaafa rakkoo qofa sii bilbilan warri yeroo rakkatan qofa sii bilbilanii maaloodha siisanii waansaa isaanii ambulaansii isinitti fakkaata ambulaansiitti isinitti fakkaata yeroo kan biraa abbaa yeroo biraa dhimma kee hin qabani akkuma itti jirtu hin beekani gaafa rakkoo isaanii qofa warri sii bilbilanii maalitti fakkaatteeti ambulaansiitti fakkaatteeni ambulaansiitti fakkaattee laata Allah baba ambulaansiitti fakkaattee ansa ambulaansiitti fakkaatti yeroo rakkoo qofa sii bilbilu miti mee kottu ol jedhi ol kaa'ika yeroo rakkoo isaanii qofa sii bilbilu miti maarsisanii waansa bulaa ambulaansii isaanitti fakkaata ambulaansiin akkam jetti yeroo deemtu akkam jetti meesa guddisi jedhi guddisi jedha akkam jetti ambulaansiitti fakkaattee dhugaattu maal isaanii jedhan ayyaa na jiraadhu aboo ayyuudha mati bareedaa ko meeme warra quraanan qaraatu quraanan beektu maal jedhe ka maal ta'ee dhukkubai quraanan beektu warra siin jedhaniin maal jetta kun jiruu mee akka quraana beektu mata agarsiisi ka bismillahirrahmaan sagaleen kenna gaamuu bismillahirrahmaanirrahiim Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum katin jedham jedhin la hedirlee laata bismillah bismillahirrahmaanirrahiim Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما الله أكبر الله أكبر كنافو وري قرآن بيكو سنجراني مال جتا ورا قرآن بيكو كنجروي يا بريدنا منتي إسلاما والله ربك إنيانو بدا سنيما ولينيانو تكماني rahmatummaa keessanaanii nu badhaaste duniyaa diini
yaa rabbanaa si kadhannaa gammachuu biyya lamaanii rahmatummaa keessanaanii nu milkeessi duniyaa diinii. yaa rabbanaa si kadhannaa gammachuu biyya lamaanii rahmatummaa keessanaanii nu milkeessi duniyaa diinii. barri kun kan waliif yaannu waliin yaanu tokkummaanii rahmatummaa keessanaanii nu milkeessi duniyaa diinii. yaa rabbanaa si kadhannaa gammachuu biyya lamaanii rahmatummaa keessanaanii nu milkeessi duniyaa diinii. yaa rabbanaa si kadhannaa gammachuu biyya lamaanii rahmatummaa keessanaanii nu milkeessi duniyaa diinii. rahmatummaa keessanaanii nu milkeessi duniyaa diinii. rahmatummaa keessanaanii nu milkeessi duniyaa diinii. nu milkeessi duniyaa diinii. yaa rabbi diiniitti duniyaatti nu milkeessi yaa rabbi. diinii keenyatti nu milkeessi yaa rabbi. warra diinii keenyaaf jiraatu, warra diinii keenya irra jiraatu, warra diinii keenya irratti du'u taasisi yaa rabbi. warra duniyaadhaanis milkaa'u nu taasisi yaa rabbi. warra yaabbii gaarii qabu, warra dirree gaarii irra jiraatu, warra kiisiin isaanii bareedaa, warra yoo hojjetan hojiin isaanii milkaa'ina qabu nu taasisi yaa rabbi. hojii keenya hundumaa nu tolchi yaa rabbi. akira keenya nu tolchi yaa rabbi. dhuma keenya nu bareechi yaa rabbi. wallaahi. yaa rabbanaa si kadhannaa gammachuu biyya lamaanii rahmatummaa keessanaanii nu milkeessi duniyaa diinii. rahmatummaa keessanaanii nu milkeessi duniyaa diinii. maanii rahmatummaa keessanaanii nu milkeessi duniyaa diinii. barri kun kan waliif yaannu waliin yaanu tokkummaanii rahmatummaa keessanaanii nu milkeessi duniyaa diinii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam abdii. yaa ustaaza keenya jaallatamaaf kabajamaa keenya nagaadha. Anistaaza miti ora anistaaza miti dhiisiga. Dhugaa? Dhugaa rabbi anistaaza miti. Okay, biliyoon doolaar miti? biliyoon doolaarii miti biliyoon doolaarii miti biliyoon. Wallahi.
Wallaahi. Akkam jirta? Okay. Alhamdulillah nagaa koo akkam. Fayyaadhaame akkam jirta? Akkam Akkam chaalenjii biliyoonni sun kun ammoo nagaa. dhaga'ee ture hojiidhaan biizii ta'e akkamee? Maal gaa biliyoonoo biizii ta'e chaalenjiin akkamitti injifatama? Inni injifanna dhugaa rabbi ni injifanna lakkee. Biliyoonni erga biizii ta'e kumaa qofti maal nu godha? Lakkii ni injifannaa siin jedhe bar biiznillah. Inshaallah eeyyee maqaa irratti hundaa'een qoosuu barbaade. Inni injifanna maal takka shakkiin jedhin dhugaa rabbi. Beekamaadha mitiiree maali kun koo gaaffii hin qabu bar. Shakkii takka illee hin qabu bar. Waan yaadamu miti. Anuyyuu Yookiin bori. amma agamgee anatu. Inshaallah baay'ee bareedaa deemaa jira. Wallahi alhamdulillah uummanni keenya uummata jaalalaa, uummata nama hubatu, uummata nama rakkatu, uummata rakkoo walii baatu, uummata ba'aa walii namarraa qooddatu, uummata wallahi rabbiif jecha wal jaallatu qabna. Rabbi isaan irraa haa jaallatu, rabbi isaan haa jaallatu. Tokkochi meeqa bilee abdii? Qarshii 500 kitaabi tokko garuu uummanni amma qarshii 40,000 50,000 nama 70,000 bituuf jira baasee. Allah Allah Allah. Wallahi rabbi isaan irraa haa jaallatu uummata keenya. Obbolaa akkasii qabaachuu kootti baay'een gammada wallahi. Maashaallah maashaallah. Anillee aga ho'i bitee namumaa kennitanii achumatti inshaallah. Inshaallah. Sitti ma booda inshaallah keessaan lakkoofsa keellee hin qaba. Hayyee qaalee kun haa bilbila. Inshaallah. Anaaf si kontaaktii ol qabna gizee ho'iillee kitaaba akkanuma gizee kitaaba walitti deebina anaaf si immoo. Okay wallahi. Hayyee. Taate. Akkan. Intaate amshir inshaallah. Milkaa'ee ammallee rabbi nu gargaareera. Baay'ee deemeera. Namni waan dhaga'ee hin binne jedhellee jira ijoollee wayii. Inshaallah hin bitanii. Yaanis beekan baay'ee makkaabaduu dhiise jechuun akka baay'ina keenyaatti qarshiin namni 5,000 qarshii 1,000 yoo hirmaate waan dhumuudha waan ta'eef namni miiliyoona tokko nu hordofa. Miiliyoona tokko keessaa muraasni uummata kaan soddaa yoo ta'e biyyaansi 700,000 5,500 hawaasuma keenya akka ta'e ni beekna. Hawaasa nu jaallatu diin walitti nu fiddee rabbiif jecha wal jaallannu akka ta'e ni beeka. Kanaaf baay'ee miidiyaa irra sakkaabaduu intini jechuu chaalenjii garaagaraa qopheessu kanaaf anniise. Malee yoo nama orma kunne irra jiruudha sootumaan kolfaafinna bashannanaaf ta'e jecha ashaqaa. Yeroon faa gabaabaa. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaadha? Alhamdulillah. Baga rabbiin wal nu garsiise yeroo hedduun wallaahi si dubbisuun barbaada. Baga wal agarre. Maashaallah wallaahi mucaa keettis rabbiin siif haa guddisu. Ilmoo diinii kan beekamu urjii rabbiin siif haa taasisu. Wallaahi baay'ifnee si jaallanna. Maashaallah wallaahi inshaallah bira dhaabbanna waa tokko rakkoon hin jiru. Kitaabichas yoo rabbiin nu bitanna. Akkas inshaallah hin bitanna. Mate. Ayaakum Allah kiran ulfaadha rabbi isin irraa jaallatu wallahi. Hin binna. Kamaal. Inshaallah. Saahiba keenya. Geraddin. Jirta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geraddin assalamu alaikum warahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم أبدي؟ Akkam jirtu nagaa keessanii? جرى الحمد لله والله ما شاء الله بقى جراتن. Ulfaadhaa isin illee nu jiraadha. جرى كنوا الحمد لله ما شاء الله باي بريد كم جرين؟ Alhamdulillah gaariidha. سرت نما تقول تكون واي أمنتي مسلمة كان ميديا رتكنا حاسوت كان والله بريد.
Ayyaa waanuma haasa'amuu qabu haasofne waan miidhagaa bareedaa qajeelaa qulqulluu damma mi'aawaa injifataa injifachiisaa wallaahi. Akkana kun wallahi rabbiin gaafa nama qajeelfatu gaafa nama jaalate kun akka kee kanatti nama deebifata wallahi qurxiidhaan. Alhamdulillah. Naaf hin malu islaamummaan naaf hin malu ture. Yeroo baay'ee Rabbiin waan namaa kennu qofaaf naa kennameef malee utuu namaa kennama ta'ee utuu firaan namaa kennama ta'ee utuu lagaan namaa kennama ta'ee utuu qabeenyaan namaa kennama ta'ee utuu bifaan namaa kennama ta'ee utuu immoo magaalummaadhaaf araadummaadhaaf waan fiizikaalii bakkee kanarraan ilaalame namaa kennama ta'ee amalaan namaa kennama ta'ee islaamummaan kun naan malu ture. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi qofaan waan namaa kennuuf garuu fedhii rabbii qofaa waan taateef rabbi qofti waan namaa kennuuf rabbi warra jaallate qofaaf gatii kennuuf kenna taate naa laatamte islaamummaani. Alhamdulillah. Alhamdulillah maashaallah wallahi mallee rasiyaa tursiisu umurii kee rasiyaa dheeressu hamtuun sin argine. Waa caalii bira jiru sun baay'ee tuffadhaadhi. Mucaan abbaa caalii. Jecha namaatiif nama bootaa laatu rabbi sin taasisini namni tokko waa baay'ee haasaa beekta namni awaamni baay'een jaahilli jechuudha wallahi ka waa'ee amantaa musliimaa kana hin beekne. No yeroon qabu bakkallee hin qabu biiziidha. Sammuun kollee waan keeriidhaan biiziidha. Yeroon kollee waan keeriidhaan biiziidha. Jecha nama yooma iddoo kennaaf isa kaaniif hundinaan qate waluun ga'u. Akkasi sirriidha wallahi maashaallah ammana wanti na aarsee na gubeen jira namticha jallataa tokko subhaanallah qaasirra jiru tokko yeroo baay'ee miidiyaa kanarra taa'ee wallahi amantaa musliimaa kanarra hamsu beektanii namticha tokko eenyu emaayyuu sheeka waajii jedhee banate beektanii laayivii. Normaaliidha. Itti naarinaas namoota kaan baratu jallisaa kaan yerootu jallisaa kaan waa meeqa jallisaa rabbi haa qajeelchu du'aa hima godhaa fi musliimni du'aa hima godha. Wallahi waa inni argitanii ila wallahi onna baasuu hidee beektanii onna baasuu hidee bakka waliin haasofna waan jiruun walitti himna karaa qajeelaa wateen fudhadha qajeelaa wateen fudhadha onna baasennaan dide nama waa takka haala diinaatiin qajeela itti himu irraa gadi buusee arramsa kaan ammoo ijoollee homaa hin beekne ilaala ol baasee akkana kan Allahin keessanii nyaata qura'aanni keessan ka jinniiti nabi Muhammad akkana maali ergamtuu Muhammad jedha wallahi akkanitti nama amma maal gootan beektanii isin uummanni musliimaa kunni. Alaamee akkamtu jira maaltu jira isinitti fakkaate jalleesii akka namaa dhibullee namni akka jalleessaa baay'eetu jira. Isa kanaaf namoota akkasiif yeroo sammuun kennina. Wallahi namtichi sun beektanii wallahi namtichi san amma noorri musliimaa amma wallahi namtichi san bakka fitaawaa isaa kaa'amu laa ilaaha illallah maali isaa kaa maali kaa rabbii nu faarsine hin finne ganaa nama faarsina jazaakumullahu khairan. Akkasii ulfina argadhaa jazaakumullahu khairan. Faatii ilu Assalamu alaikum qaxalee alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa keetii? Nagaama dubbadhu. Alhamdulillah akkam. Waayifaa kokkokkota akkam nagaa keetii maal? Walitti qaqqaxxalii dhaggeeffadhu kaa. Kokkote bakka. Hayyee ulfaadha. Hayyee wala garra. Okey bakka hayyee wala garra inshaallah. Rabbiin si wajjin haa jiraatu. Ulfina argadha. Thank you galatooma. Wallahi rabbiin si wajjin haa jiraatu nama rabbi qajeelche namni jallisu nama rabbi jallise namni qajeelchuu hin danda'u jedhaniitumaan dhiisudha. Wajjin deemuu akkuma ati jette من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بقى تنمت ديسودا akkasi jabaadhaati rabbiin si wajjin haa jiraatu bakka teessutti bakka deemsutti bakka dhaabbattutti bakka raftutti bakka kaatutti wallahi rabbiin si wajjin haa jiraatu rabbiin ammallee inni si jaallate ammallee daddabalee si haa jaallatu addunyaa faa amiin amiin si haa milkeessu
waan ofii jaallate Amiin. waan ofii jaallate tokkollee sin hanqisin bakka ofii jaallate Ulfin hundaa argadha. sin Thank haqaabu. you. Haa kallaa kee Wallaahi galatuma. wallaahi bakka ofii Amiin. jaallate hundaa si haadhaabu jabaadhu abshir Amiin. inshaallah Amiin. rabbiin si haa jaallatu Amiin. kan siin jedhaa akkasii bakka nagaannaa buliiti inshaallah wal dubbifna akkasii jabaadhu Galatuma ayyee wal dubbisna. Ulfaadhaa Ayyaay. dubbisni irraa jaallatu galatuma. Ayyee kiboo. Abdi, Ayyee kiboo. akkam Jira nagaadhaan. jirtaa? Fayyaadha akkam. Nagaa jira kunoo. Maal jettee amma? Maalan jiraa bannaati? Maafnoo aarsitaa abdii koo bannaati? Nu gatte. Maalan godhee bareedaa kun? Maalan hoosatti nu gattee sokkite kana na aarse. Okay, isin hin gannee misi waamaan jira yooman isin gate. Maali isatti nu waamtaa bannaati? Iddoo duriitti tu nu waamti tattee riifiidha ture. Maa idduma duriittan isin waamaa jira amma? Ayi dhugaa rabbi abdii koo baay'een si jaalladhan ture dhugaa waaqa maal amma sin jaalladha garuu ana waan oon godhun nabe. Rabbii waan jaallatuun si haa jaallatu. Waan gootu maa dhabdaree waan gootu baay'een jira. Islaama ta'i karaa sirrii, karaa dhugaa, karaa rabbi jaallatee filadhotillee jaalladhu. Maal abdii koo dhiisi ka'ee akkamittiin atumtitti yaadhu malee illee yaadu gara. Maali maan rakkoo qaba ammati yoo islaama taate? Lakki maalatti kiristaana turte miti? Lakki jalqaba islaaman ture achi kiristaana godhanii san booda mu'an immoo islaamummaatti hin deebi'e. Biyya keenya turte dhaniin duraanati. Biyya keenyatti barattee miti? Eessattuu haa baradhu garuu ati maaliif islaaman taatu? Islaamummaan kun mee maal fakkaata si biratti? Islaamummaa illee gadi fageenyaan hin beeku garuu kanuma keenyan beekallee malee ma tokko. Okay, kan keessan irraa maal beektame bareedaa kun? Kan keenyarraa amma abdii quraanni akka Yesuus ganaa dhufuun dubbatu. Maaliif hin dubbatu? Sirriitti dubbata haa dhufu. Alaa kanaafin siin jedheemi islaamummaan ikkoo jibba Yesuus akka hin qabne beektaati. Inni nufa amantii Islaamaa keessatti karri jannataa Yesuusidha. Maali Yesuus dhufuu dhiisuunsaa islaamaaf kiristaana maaliif wal lolchiisatte yaadda? Jechuun gabadaatti namoonni kan Yesuus kanatti. Namni Yesuusitti namanne musliima miti baasee beektaa kana? Musliima ta'uu islaama ta'uu hin danda'u. Namni Yesuusitti namanne islaama ta'uu hin danda'u beektaa kana? Kan Yesuusitti amanu fakkeenyaaf kan Yesuusitti namanne jannatan gala. Amma jannata galuu dhiisuu osoo hin taane Yesuusitti amanuun dirqama islaama tokkooti. Islaamummaan nabiyootatti ni amanaa. Arkaana imaanaa waan jedhamu jira. Arkaana imaanaa keessaa inni tokko nabiyootatti amanuudha. Nabiyoota keessaa immoo Nabii Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam amanuun dirqama. Yesuusitti amanuun dirqama. Muusaatti amanuun dirqama. Daawititti amanuun dirqama. Yaaqoobitti amanuun dirqama. Nuun ergamaa Rabbii banii addunyaa kanaaf erge hundatti ni amanna sii galee. Kanaafi hir'uunu jalaa godha islaamummaa keenya Yesuusitti amanuu dhiisuun malee guutuu nun godhu. Kanaaf ilaalchi namootaa waan nuyi islaamonni Yesuusitti hin amanne itti fakkaata. Nuyi garuu nuyi musliimonni Yesuusitti ni amanna. Maal jennee ergamaa Rabbii isa jaallatamaa, isa kabajamaa, isa Rabbi banii Israa'eliif ergee akkasumallee isa Rabbii du'a isa oolfatee addunyaa kanarraa qaamaan isa fudhatee isa deebi'ee dhufu jennee nuyi sirriitti itti amanna isaatti yookiin Yesuusitti jechuudha. Kanaafi namuyyoota warra kaanitti illee ni amanna.
Addaamittiin amannaa, Abrahaamittiin amannaa, hundumattuu ni amannan. Silazii garuu uumaa nuu godhu yookiin nu gargaaru yookiin nu fayyisu yookiin nu jijjiiru yookiin waa nuu dabaluu danda'u jennee itti amannu osoo hin taane waama rabbitti amanaa jedhe qofaaf itti amanna. Rabbitu erge jennee amanna malee waan biraa waan tokkoof illee amanuu qabu. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessatti Yesuus takkaa guyyaa tokko na kadhadhaa jedhee hin beeku. Natti ana amanadhaalee jedhee hin beeku. Ana amana abbaa kootti amanaa. Namni anatti amane osoo hin taane abbaa kootti amane malee jedha. Macaafa qulqulluu keessatti illee Yesuus gaafa dubbatu. Isa kanaaf yeroo kadhattan yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jiraatu jira kadhadhaa malee yaa Yesuus keenya yaa isa lafarra jiraatu foon uffattee dhuftee sanu gidduu deddeebitee yaa isa rabbisi ergee jettanii hin kadhatinaa jettanii kadhadhaa hin jenne. Yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jiraatu jedhaati kadhadhaa jedhe. So maal jechuu barbaadeen Yesuusiif islaamummaan jibba walirraa hin qabu. Gita macaafni qulqulluu fi quraanni jedhutti Yesuusin ni amanna. Siigalee gita saammoo ol hin dabarsinu. Yesuusin hin gannu. Namni Yesuusin gane Yesuusillee gaaf tokko fuula Waaqayyoo isaatti isaan hin gana jedha macaafni qulqulluyyuu. Yesuusin ganuu jechuun maal jechuudha? Waan Yesuus hin taane ta'ee jedhanii, waan Yesuus hin goone godhee jedhanii, eenyummaa Yesuusin hin taane eenyummaa isaati jedhanii, eenyummaa isaa jijjiiruun. Yesuus ani ilmi namaa jedhee dubbata. Ani nama. Ilmi namaa jedhee dubbata. Nama ta'uusaa dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddani jedhee dubbata. Akkasuma kutaa garaagaraa keessatti wangoonni boolla qabu, simbirroonni koochoo qaban, man'ee qabu. Ilmi namaa garuu lafatti mataasaa illee hirkifatu hin qabu jedha. Waa'ee ofii isaa haasa'a. Ilma namaa jedhee ofii isaa haasa'a. Malee takka Waaqayyo jedhee of haasa'ee hin beeku. Garuu ilma namaa jedhee isa of waame kana ati Waaqayyo jennee yoo waamne isa ganneera jechuudha. Ganuu jedhama kun. Eenyummaa sana irraa mulquu jedhama. Eenyummaa sana isarraa mulquun immoo maal jedha Yesuus macaafa keessatti warra na ganan an fuula Waaqayyoo kootti dhaqee nan gana jedha. Waaqayyoon qaba Yesuus baay'isee beektaa kana. Abdii Yesuus du'ee du'amoo hin kaanere? Baga ka'e Yesuus Waaqayyoon qaban siin jedhe beektaa kana. Yesuus isumatu waaqadha sama foon uffatee dhalate. Inni waaqa qaba. Inni akka waaqa qabu beektaa? Lakki isumatu waaqadha malee isuma hin beekan waaqa ta'uu isaatti. Yoo hayyee waaqa qabaachuu isaa ragaa sii kennu. Quraana keessaa suuraa Maariyaam 35 lakkoofsi tokko maalidha as kiilaali. Kottu kaa'ammaa inti deebitaan fataffatiin kaabboleessa koo tooraan haasofna. Yesuus Waaqayyoon qabaachuu isaa ragaa sii kennu. Hin amantaa yoo Waaqayyoon qabaate Yesuus. Ani namanu garuu tunni waaqa qabaate maaliif ati Waaqayyoon jechuun ani illee maali ilaalti hidhatte musliimummaa seedhu si dubbisuuf kana ragaa akka itti natti himtuuf dhufee malee amanuufan dhufe tun taane maali ilaalti hidhatte amantii musliimummaa. Lakki islaama taataan jenne no ani amantaa jechuun islaama taataa jechuu barbaade osoo hin taane Yesuus waaqa qabaachuu isaa hin amantaa macaafa qulqulluurra yoon sii dubbisee hin jenne malee isa miti. Ni namanu lakkee abdi. Macaafa moo? Macaafa tumatti dubbiste iyyuu jechuun irraa kukkutamee iddoo itti dubbifamu qaba. Iddoo itti innumti waaqa ta'es jira. Kan natti amanu abbaa kootti sin amanaa karaan jireenya ana malee mootummaa abbaa kootti kan galamu jedhu Yesuus dubbateera. Rabbis dubbateera. Jannata akka Yesuus malee hin galamne quraana keessas jira. Mee haa ta'u? Erga macaafa kee namantoota mata duree biraadhaa walitti deebina ulfaadhu fayyaa ta'ii galatoomanii ati naa gadditee jennaanumaanii gadda kee ibsattaa laata mee miira kee immoo ibsattaa jedheen ol si fide abdii akka jettuuf abdoo akkuma jettuufan ol si baase ulfaadhaa galatooma. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ani leelaa fira turuun dhufne fayyaa ta'aayyee nagaan bulaa. Gurbaatu miyuutii qabadhaa viidiyoo baa warra galtan miyuutii lastii keessaa sin galche.